deemaanin deemaa gaara beeteen bahaa laga beeteen cehaa deebi'ee arguudhaaf ija kee bareedaa si wajjin dabarsu yeroo kee yaadingaa. Magaalaa Finfinnee irraa kaanee imala keenya gara Shawaa Lixaatti taasisuuf kan jiru. Egaa Shawaa Lixaa waamaleen deemu ayyaana cuuphaa sababeeffachuudhaan qophii addaaf gara Shawaa Lixaa deemaa jirra. Egaa aanaa imallu kanatti maaltu raawwatama taatee achi itti raawwatamu kana daawwattoota biraan kan geenyu ta'a jechuudha. Amma godina Shawaa Lixaa aanaa Ejjeree ganda Dhaamottuu geenyetiin jirra. Araddaan kun akka bareedu argite mitiire? Araddaa qotee bulaa bakka bareedaa asirraan dudduuba keenyaan immoo horiin argama. Egaa loon argamu dudduuba keenyarraan mana abbaa tokkotti argama. Egaa naannoo kana kan dhufnee fi naannoo kanatti ayyaanni cuuphaa akkamiin kabajamaa kan jedhu egaa daawwattoota keenya biraan gahuudhaaf kan dhufne mee mana qonnaan bulaa tokko bira geenyetiin jirra. Warrana jirtu? Akkam jirtu? Akkam jirtu? Nagaa. Baga siniin ga'e ayyaana cuuphaa kana baga siniin. Baga walumaan geenye ayyaanni akkami? Shaggaadha bareeda ayyaana bareeda. Bareeda. Ayyaana kana qoqophaa jirtu? Qophoofne. Maaliidhaan dabarsitu mee ayyaana? Ayyaana kana dabarsinuuni yaa'u farsoon hin qophaa'a, daabboon hin qophaa'a, wanni hunduu hin qophaa'a, farda qopheeffannaa. Farda si gugsii jira? Gugsiin hin jira. Gugsiitu jira, farda keenya qopheeffannee gara gugsii keenyaa deemna, horii keenya bobbaafanne. Mee fardi akkamiin akka qophaa'u si waliin seennee tolaallu? Tole. Ijoollee harataan miru. Beekottaa keechummaa kana. Minaan fardaatis gadi fidamee dura keechummaa kanaan wal bara. Bagatti isin ga'e? Akkam jirtu? Nagaa. Anatu isin gargaara har'a. Baga geessan dura. Baga geessan. Akkam. Nagaadhu. Nagaadha. Nagaadha. Baga geessan. Baga ayyaana cuuphaa geessan. Gudde. Ani gara harmeetti goreetani isaan gargaara. Midhaan fardaaf kennina amma? Fardaaf kenne qophaa'e. Haa geessinu ka? Haa geessinu. Hayyee. Ati fardaa fi harmee wajjin soorata fardaa dhiyeessitu. Ani immoo isaan waliin fe'annee gugsii anaafis naa qopheessitu farda. Anis nan yaadame har'a. Iyyaa. Kufus rakkoo hin qabu. Haa hin kuftani. Margi jira bootaatti gulfuuf. Jira marga bootaan isaa. Margumarratti akka kufaa ta'uu baate ati gara soorata fardaatti. Harmee geessinu re? Kottaa ka. Kanitti qabaafi? Kanatti itti qabda. Mee kanitti akkasitti? Amma bishaan kenninaaf kaayoo nyaatee. Duuba garmaama dhaqeen kenninu waan waliin kennina bishaan. Har'a garmaama deema kanaaf bishaan hin dhuguu? Hin dhugu. Bishaan hin dhugu garmaama waan deemuuf waan dandeenye kaatu fardi bishaan dhugnaan. Kanaaf har'a bishaan hin dhugu. Dhagni isaa kalee dhiqameet qulqullaa'eet nyaata isaa galgala eda nyaachaa bulee ganamarraa garbuu kana bichaa nyaatee deema. Bakkee hojii yoo deema. Horiis baay'ee qabdu gara qe'ee keessanii yeroo seennu horii baay'ee argine wal faana galu moo horiin fardi qofaa galu? Fardi qofaa gala. Horiitti hin makamu gola qaba fardi golatti gala. Maaliif qofaa gala? Fardiin godda'ama, fardi yaabbiin godda'ama, fardi yaabbii horiidha walitti galuudhaan danda'amu. Amma farda abbaaf kennina ree fuune? Fuuneet abbaa yaabbachiifne nyaachifne abbaa garmaama deemu abbaa fardaatiif kennina. Dhagneetti himna kaa? Dhagneetti himna koottu si nyaate farda kee qabadhu otoo deemi jennaan. Amma kunoo fardi keenyas nyaatee? Moo'ee galaarra fardi keenya. Moo'ee gala. Kottaa gaa kunoo nu nyaateera dhagneetti himna gaa? Bakka itti himna. Baataamiru koottu farda keessi nyaachifne nyaatee quufee. Dhaqaa bareechadha. Nuun xumurreerra. Top. Qoy. Fuulos gubbaarraa ishii bichaa naafite. Akkanumatti itti kaa'u akkanatti suutuma jedhaniiti. Itti kaa'u nama lamaanii muti nama tokko akkanuma gali. Sidhaa hin jaalatu gaarra innis hin beeka akka. Cubbaa ayyaana ximqata kana ta'e garaan hin beeka. Maal fidu amma immoo? Amma kooruma naa fida.
Asiin gara asiin ittiin deemamu. bitaa Bitaan jaa? marga karaan sun bitaadha karaan kun mirga. Kana sinii qaba amma immoo. Lamaan hin fe'amu. Yoo kana bare gana Anoo maal hojjedhu ree? ata mi'uma sannaa kee kennita malee yoo farda qabde amala biraa baree gana raddaatii barbaada akka makiina kanan barbaadu gabarti. Kun uddeellaa jedhama. Kana uddeellaa kana akkanatti itti goota. Uddeellaan isa kanaa? Eh, Kunoo maal jedhama? kuni duubeedha. Kuni yoo? Fuuldureedha. Kuni gilaashidha. Faantaa isaa eessa? Kiinoo faantaan. Faantaa fardaa citee kan itti hojjetanii. Kana faantichi. Eessa? Kiinoo hin mul'anne sit achiin hin laalan. Asiin laalu. Garanaa. Dogoggora nu jedhee. Garanaan bakka garanaa. Garasiin garuu hin baane. Garasiin gadi hin buune. Jala ol naannoo teessa. Kun yoo maal jedhama? Inni luugama. Luugama. Amma Fireenii luugama jechuudha kun? Kana Fireenii kan makiinaa? qabaan ajaju. Qomoo jedhama kana naa kennita dura. Kanatu itti godhama. Kuni ka akka kooran duubatti illoon hin qabu kana. Asiin garjalee jedhamti. Duuba kanaa fiddeet kana keessa baasta. Akka kooran kaallooniif. Tanumarreen galchee ilaala maal wani? Mokkoritti taare dura kana galchiga. Hin beektaatu jaa. Maali amma malee durii akkanuma mii? Akkanuma xinnoo ishii tanatu akkan jallan. Itti naa xumuraa dadhab. Galeera. Dura keessa olchita kan. Egaa amma fe'annee finne miti ree? Finne kaa taanaa taphee kinoo. Maata batan. Ashaan kitaabee jedhama kaa dur. Miidhaginaaf ishee. Miidhagina Kuula qaba dur. Dura kuula muuluun kunirree. Duubeen kunirree. Kuula qaba dure. Aboo qaba. Hin jira nama tokko jira. Meegaa amma xumurarra jirra. Kana booda gara dirree deemne laallaga. Wanta fi jira ka biraam? Amma gaalee fi gilaashiidha. Kinoo ishiin tun. Kaanuma kaa dubbiin. Xumurre? Xumurre. Anaaf amma gaaleen hin jira. Uleen hin jira alangaan hin jira. Mee alangaa fi gaalee sannaa fidaa qoobii wajjini. Sinis ijoolleen akka horii hin ganne kun kaane as ergaatuma garmaama kana kaakotta lallaala. Tole amma xumurre jechuudha. Xumurre bakka Gara dirreetti deemne. Gara dirreetti deemuudhaan. Jedhaa ka duruu faranjii waraanneeti agarsiifne ammas ka. Egaa daawwattoota keenya yeroo ammaa kana dirree fardi itti gulufsiifamurra geenyetiin kan jirru gara gogsii fardaatti galuudhaan dura ulaagaalee guutamuu qabatantu jira. Kanaafis egaa ogeessa tokko of cinaatti affeerranneetiin kan jirru guddaa galatoomis hin jennaa. Mee gara gogsiitti deemuudhaan dura ulaagaaleen guutamuu qaban maalidha? Akka ispoortii aadaatti ispoortii aadaa gaafa gaggeessinu guluffii fardaatti gaafa dhufnu guluffiin fardaa karaa lamaan gaggeeffamaa jechuudha. Isaanis guluffii fardaa fi sharxii fardaa jedhamu. Lamaan isaaniiyyuu seera mataa isaanii qabu jechuudha. Maalidha guluffiin fardaa fi sharxiin fardaa garaagarummaan isaa maali? Sharxiin fardaa jechuun garaagarummaan isaa fardeen hundinuu erga wal qixxaatanii booda erga hin ka'u erga ka'aniitiin booda abbaa dursee galeetu mo'ataa ta'aa jechuudha. Tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jedhameetu beekamaa jechuudha. Haa ta'uuti garuu guluffii fardaa keessatti seera guluffii fardaa keessatti daangeffama mataa isaa qaba. Bakka itti qabxii walirraa fudhatan qaba. Wal waraansa qaba jechuudha. Har'a sharxii fardaa moo guluffii fardaatu gaggeeffama? Har'a sharxii fardaa gaggeessinaa jechuudha. Tole adeemsi isaa jalqabarraa kaasee amma kanatti aansee maaltu taasifama? Kanatti aansee akka seera aadaa Oromootti wal dorgommii kana jalqabuu keenyaan dura eebba maanguddooti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya abbootiin gadaa fi haadhi siinqee immoo jalqaba dorgommiin kun jalqabuu isaan dura eebbaan nuuf jalqabu nuuf eebbisaati jalqabna. Oofalcha nagaan walcha nagaan nu abulchi daagii sababee nu awulchi waaqayyo soree nu aroobu waaqayyo kan caama keessa jibbannu haa baasu harroo keessa jibbannu haa baasu yaabbattuun sarba gubbaatti haa bulu harri yaabbattuun jalatti haa bulu
nuuf olcha nuuf olcha ija qalbiirraa nu hambisa isinirree hafa har'a kunoo sirna keenya baanee oromooni sirna isaatiin manaa ba'ee sirni kun sirna nagaa haa ta'u farda soole kun haa uffalu. Namni nagaan nu bulcha nagaan nu haa oolchu nama addaan nu haa oolchu miqqanyaan haa badu sadanyaan haa badu murtichi haa badu irraa falfalaan haa badu. Amma kana booda wanni nurraa eegamu tartiiba eeganii gara gugsiitti gallaa jechuudha. Yoo gugsii deemu kana immoo nam tokko na waraante jedhee haaloo qabachuun qabu ulee shimanaatiin waraantanii ulee qara qabuun waraantanii narkutte jedhee qiimii qabachuun hin danda'amu waan ta'eef tartiiba keessan eegdanii daangaa isin kenname simboon dabartan jechuudha. Inni ari'uu isin jechuus daangaa isin kenname don darbiin akkaataa isaan gantaa keenya gaggeessinaa jechuudha. Guddee dorgommiin kun jalqabuuf jira egaa fageenya fagoorra jiru dorgommiin kun amma inni jalqabutti garuu baay'ee hawwii guddaadhaan eegaan jira. Mee sitti maaltu sitti dhagahamaa jira? Egaa amma yoom as ga'u garuu baay'ee fagoodha kiiloomeetira fagoodha. Egaa garee sadittidha kan adda qoodamanii garee sadan keessaa namni sadi kanneen tokkoffaa haga sadaffaa ba'an walitti deebi'uudhaan ammoo tokkotu filama. Marsaa lammaffaadhaaf immoo sadan isaanii dorgomanii tokko hanga sadiitti kan bahaniif immoo calalliin godhamee nama tokkoffaa ba'eef maal akka jiru dhageesseettaa garuu? Ani hin dhageenye beekamtii qabu. Anuu nan badhaasa nama tokkoffaa ba'eef. Harka rukutiin mee? Tokkoffaan dhufaniiru. Garee tokkooti amma sadiitti kan ba'e addanuu ba'eera. Garee lammaffaa eegaa irraan. Egaa garee lammaffaanis gugii isaanii eegalaniitiin kan jiranii asgaatiin jiru. Garee lammaffaan egaa asgaanii jiru. Tokko lama sadii laas. Gartuun lammaffaanis galanii jiru gudde. Gartuu tokkoffaa keessaa tokko haga sadaffaa, gartuu lammaffaa keessaa tokko haga sadaffaa, gartuu sadaffaan immoo eegaluudhaaf jedhu isaanis egaa tokko haga sadaffaa ni filatamu. Gartuu sadan irraa namni sadi filamuudhaan tokko haga sadii waree ba'an jechuudha. Isaan immoo erga tokko walee'uudhaan dorgomu. Isaan keessaa tokko haga sadii kan bahe badhaasa qaba gaa guyyaa har'aa kana. Dorgommii kanaan tokkoffaa kan ba'u eenyu akka ta'u hin beeknu eegaleetiin kan jiru. Kootu jalaa guddee. Asaa ga'anii egaa ka'aniitiin kan jiranii kanneen egaa ammaatti dorgoman keessaa tokkoffaa fi sadaffaa kanneen ba'aniif badhaasni ni kennama jechuudha. Tokkoffaa. Walumaa gargaarree ummaa mootii maa jetta itti biifan maalee ummaa mootii maa jetta sibiilli finiinu yaa Oromoo qajeelatti bareedna misooma guddisuuf deemna. Kana agati yaa Oromoo yaa Oromoo daakanii hangachuu yaa Oromoo yartuu nama gooti yaa Oromoo karreerratti bareedna misooma guddisuuf deemna. Yaa Oromoo yaa Oromoo hundindoonu yaa Oromoo hundinni sadaatu yaa Oromoo togeetti sidaama yaa Oromoo yaa Oromoo lakkii qabeetu yaa Oromoo tadaraa buddeena yaa Oromoo torooo kunkunnu
gugsii fardaa yoomi kan gaggeeffamu? Namoonni naannoo kanatti waldaadhaan ijaarramanii farda kanuma durarree akkuma kanatti itti fufaa ture. Egaa tanni har'a argitan kun kan ganama ishii dhaloota irraa kan dhuftedha jechaadha. Kana jechaan maal jechaadha? Akka ganda kanaatitti sababni gugsiin addatti ilaalamee yookaan immoo gugsiin kun gaggeeffamu waan bal'aa qaba duuba isaati jechaadha. Yeroo mootummaa Atseerraa ka'ee ganda kanatti gaggeeffamaa ture jechaadha. Sababni isaa immoo maalinni mootummaan Atsee yeroo sanitti namoota naannoo kana jiran keessattuu Cangaree Sookilee kan jedhamu jechaadha. Cangaree Sookilee yookaan immoo ilma isaatti fufee hordofaan Cangaree naannoo kanatti dhimmoota bal'aa gaggeessaa turan jechaadha. Dhimmoonni kun bifa dorgommiitti naanna'e jechaadha. Bifa dorgommiitti akkamitti naanna'e? Mootummaan akka mootummaatti yeroo adda addaa dorgommii yeroo san maalinni Oromoon ilma isaatti aansee farda caalchisa jechaadha. Isa kanarraa ka'ee maal fardaan waamama. Abbaa fardaa jedhama, abbaa booraa jedhama, abbaa daalachaa jedhama, abbaa diimaa jedhama, abbaa bulloo akkas jedhamee waamama. Isa sanarraa ka'eetoo garamitti dhufee gara aadaa kanaatti dhufe jechaadha. Aadaan kun immoo ganda kanatti baay'ee calaqqisee mul'ate. Qabarratti gartuuwwan garaagaraa akka jiran nutti himtanii turtanii gaafa qe'ee dhufnu gartuuwwan akkamitti gurmaa'anii namoota akkamitti immoo keessa jira. Waldaa lamatu iddoo kanatti argame jechuudha. Akka carraa ta'ee waajirri aadaa fi turizimii yookaan immoo adeemsa aadaa fi turizimii waajira gurmaa'insaa ana jala jira. Kanaaf waajira keenya keessatti jalqaba beekamtii argatu jechuudha. Beekamtiin kun maaliif sirna ulaagaa guuttatanii waldaadhaan gurmaa'anii jiru. Waldaan kun ulaagaa adda addaa qabaachuudha. Ulaagaan isaas maayinni buusiirraa kaasee erga gurmaa'anii booda miseensa erga horatanii booda buusiillee hin buufatu jechuudha. Buusiin kun maaliif taphaaf qofa waliin argan jechuudha. Waldaan kun maaliif yeroo gammachuuf yeroo gaddaallee akkaataa wal bira dhaabachuu danda'aniin aadaa keenya mul'isuudhaaf aadaan keenya ammachuudhaan nama deeggaruudhaan beekama waan ta'eef akka taphni jiru gaddillee ni jiraata waan ta'eef gadda sana keessatti akka wal bira dhaabachuu danda'an akkuma argitanii miidhaganii jiru jechuudha. Waldaan kun waldaa lama ta'uusaayyuu akkaatuma ijaatiin laalamee ibsamuu hin danda'ama yookaan immoo adda ba'uu hin danda'ama. Maaliif mallayyoo qabu uffata addaa qabu jechuudha. Uffanni kun seera keessatti jira jechuudha. Seera waldicha keessa jira. Waldaan tokko yookaan baarnexaa yookaan immoo uffata aadaa kansaa kan ta'e addatti qabaata jechuudha. Gara waldaa lamatti gaafa dorgommii keessatti dhufanii bifa adda ta'een akkuma taphni miilaa kubbaa miilaa uffata adda addaatiin garee tokko dirree tokko keessatti taphatan sanatti taphni fardaallee yookaan immoo garmaammiin fardaa kunillee bifa lamaati yookaan immoo waldaadhaan jiraachuu isaanii mallattoo mataasaa danda'e qabaata jechuudha. Kana keessatti waan ijoo fi baramuu kan qabullee maaliini aadaa Oromoo keessatti hammatummaa fi gargaarsi Oromoon nama dadhabeellee deeggaruu akka danda'u yookaan immoo nama dhibamsiisuu akka danda'u gaddillee yoo jiraate isa kana keessatti isaan buusii buufachuudhaan wal bira dhaabatu jechuudha. Yeroo gammachuu yeroo kolfaa yookaan yeroo ayyaana qofa wal argu otoo hin taane yeroo jiruuf jireenya keessatti illee yeroo hawaasummaa keessatti wal argu. Egaa sirni badhaasaa gaggeeffamuudhaa fi kanneen tokkoffaadha haga sadaffaa gugsii fardaa kanaan bahaniif sirni badhaasaa ni gaggeeffama. Badhaasa kanas kan qopheesse waajjira gurmaa'insaa aanaa Ejereeti. Garuma sirna badhaasatti haa dabarru. Tole egaa walta'iinsa waajjira dhimmoota gurmaa'insa uummataa aanaa Ejeree fi ganda dhaamottuutiin ayyaana cuuphaa ilaalchisuudhaan waldorgommii sharxii fardaa gaggeessinee jira jechuudha. Kanas egaa waldorgommii keenya xumurree calallee namoota 3 tokkoffaadhaan hanga sadaffaa bahan addaan baafnee jira jechuudha. Akka waajjiraattis waraqaa ragaa fi geeba qopheessinee jira jechuudha. Tokkoffaa fi lammaffaa kan bahaniif geebinni kennama. Sadaffaa lammaffaa tokkoffaa kan bahaniif immoo waraqaa ragaa kan kennamu ta'a. Waraqaa ragaa fi geeba kana kan nuu kennan abbootii gadaa fi akkasuma itti gaafatamtuu waajjira dhimmoota gurmaa'insa uummata aanaa Ejeree aadde Haannaa Hayilamaariyaamii fi obbo Ayyalee Bulchaa ganda dhaamottuu ta'u jechuudha. Gara fuulduraatti as nuu bahuudhaan abbootii gadaa wajjin ta'uudhaan waraqaa ragaa kana nuu kennu akkasuma geeba qopheessinillee nuu kennu jechuudha. Kanaaf sadaffaa bahuudhaan waraqaa ragaa kan argate Hundaa'ol Abbabaa. Tole waldorgommii kana irraa falmii cimaa gochuudhaan lammaffaa kan bahe Abbabaa Tashooma. Haamleen hin jiru. Tole
sagantaa kana irraa wal dorgommii kana irraa sadarkaa tokkoffaa bahuudhaan falmii cimaa gochuudhaan tokkoffaa kan ba'e dargaggoo Alamaayyoo Bultoo. Haamleen hin jiru, haamleen hin jiru, haamleen hin jiru. Baga gammaddee maqaa keetii fi miira maatu sitti dhagahame? Maqaan koo Alamaayyoo Bultoo Urgaan jedhama. Gandi nan irraa dhufe ganda Dhaamuttuuti. Naannoon tokkoffaa gammachuu guddaatu natti dhagahama. Maaliif waa'ee fardaa akkanatti deebi'ee gammachuu guddaatu natti dhagahamaadha. Fardeen akkasitti deebi'anii waa'ee fardaa akkanatti ka'uun gammachuu guddaadha. Gandi keenyas jabaatee akkasitti fardeen keenyaa fi waancaa jajjabina nu guranii nu bira dhaabbatanii hirmaannaa uummata hunda wajjin akkasitti nu wajjin dhaabbachuu isaa gammachuu guddaatu natti dhagahame. Guddaa isaa galatoomadha. Gandi keenya tokkoffaa ta'uu isaatiif baay'ee guddaa natti dhagahame. Umurii ijoollummaatiin eegalte moo yoom eegalte farda gulufsiisuu kana? Farda gulufsiisuu yeroo dhumannee warra kiyya bira jiruun jemmare farda baay'een jaaladha ture. Maaliif Waaqayyoos immoo akkuma farda jaaladhu farda cimaa naa kenne kun immoo warra gootummaa isaatis mul'iseera. Mo'aa hunsaa hundayyuu mul'iseera. Gammachuu guddaatu natti dhagahama. Guddaa galatooman siin. Ayyaana gaarii. Ameesiniifillee. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa gugsii fardaa aanaa ejeree ganda Dhaamuttuutti maal akka fakkaatu daawwattaniitiin kan jirtanii kanneen tokkoffaa haga saddeeffaa ba'aniif badhaasni kennameetiin jira. Egaa Oromoo fi Fardiyoo hariiroo maalii qaba kan jedhu ammoo abbootii gadaa akkasumas jaarsolii biyyaa naannoo kana jiran waliin ergaa yookaan turtii muraasa kan taasisnu ta'a. Nu duukaa bu'aan ammallee affeerraa keenya. Maanguddoota fi abbootii gadaa waliin turtii taasisuudhaaf kan asitti argamne jalqabame isinirraa eegaluuti. Oromoo fi fardi maali? Asitti kan uummannis walga'ee fardis ba'ee fi Oromoo fi farda jechuun Oromoon calqaba isaa farda isaa akka ilma isaatti ilaala. Akka ilmaatti ilaalaa jechuudha. Ilma caala kan caalchisu hin jiru akka ilmaatti ilaalaa jechuudha. Oromoon yoo wal waamu yoo ilma irree dhabee abbaa daalachaa, abbaa bulloo, abbaa booraa jedhee walamama jechuudha. Kanaaf kanatti aansee immoo biyya kana abbaan biyya kanaa Cangaree Sookilee kan jedhamu gara lixaa kana jechuudha. Gara lixaa kana mootummaa wajjin biyya yoo bulchu lola Xaaliyaanii, lola gizee Adowaa fardaan deemee Oromoon lolaa ture jechuudha. Biyya kana lolaa ture jechuudha. Gatii kanaaf fardaaf ilma isaa addan baasu. Farda yaabbatu immoo ofirra biratti galchaa jechuudha Oromoon. Haati manaa isaatis immoo haati manaa abbaa warraa farda isaatii fi yoo inni irra jiraachuu baate bakka inni hin jirretti haadha warraatu farda sana nyaata isaa kennee fi iddoo bultii isaa sana laalaa fi jechuudha. Kanaaf Oromoo fardi addan baanu waluma uumama isaaniitiinuu akka tokko. Shamarran Sirna addaa keessatti calqaba amma dhumaatti dubartiin safuu qabdi jechuudha. Kanaaf garmaama sana baatee inni ilaalti akkaataa garmaama ittiin ilaalti deebitee immoo haati ishii akka farda abbaa ishiitti kunuunsitu achumaan biraa deemti. Fardas dhufeetoo amma dorgommii tokkoffaa beekuun waan seeraan qabameef nyaanni isaa eeggamee aduu keessa waan hin dhaabbanneef aduun waan hin rukunne yeroo hundaa waan hin miidhamneef dorgommii kana ba'e. Qeerroof qarreen immoo qarreen irraas dhufan kun farda kana galanii abbaa mana gaafa abbaa manaa taate. Farda kana maal gooti nyaata qopheessiti jechuudha. Abbaan manaa ishii farda gaafa bitate Oromoo farda addan ba'u jennee irraa gaafa kana qopheessitu maal taati isheen asuma fudhattee galti jechuudha. Daawwachuu kan dhuftu kun waan irraa barattu jira hin dhufti hin hirmaatti. Fardi ka'umsi isaatu nama walitti ilaallama. Oromoon farda jedhi ilma jedhi tokko jedha. Collee jedhiiti ilma jedhi tokko jedha. Gaafa namni irree dhukkubsate farda loggomaniiti dubara baasaniiti buqqee qabsiisanii ittiin laga bu'anii waaqa kadhata Oromoon safuu qaba. Achi gaafa waraanni tokko dhufe waraanarree fardaan deemee gaachana qabatee goraadee qabatee eeboo qabatee abboonni keenya gizee nutti himan dur Adowaa dilii godhanii galan. Achi akka ammaa kana bilbilli hin jiru. Gaafa Oromoon illee hiyyee horiillee jalaatan fardaan namaa mirmata. Fardaan mirmachuu dhaqa. Du'arree gizee namni du'e akka ammaa kana bilbilaan walitti himanii lafa fagoo konkolaataan akka ammaa kana durii hin jiru jedha abboonni keenya fardaan deemanii himu. Fardi gaafa du'arree namni farda ajjeese. Gumaa horiitii miti gumaa namaati walitti ilaallama fardi. Dhaloonni har'aa immoo as jiru kuni achii as dhuftee kana hagam barsiisota har'aa kana. Baay'ee mucaa nama tokkoffaa beekuun baay'ee na gammachiise. Farda seeran qabee naannoon kun waldaa maabaraa fardaa qaba. Uffata irree tan addaa qaba. Maallayyoo irree tan addaa qabu. Tanas jiran kun maanguddoota irra jireenyi isaanii ijoollee barsiisaa jiru. Waldaa dhaabanii fi ji'aan walitti dhufanii mari'atanii akkamitti farda kana akkamitti kunuunfannaa akkamitti tokkoffaa baanaa borullee Cangaree Sookilee biyya kana tan waamsise isaa beekamtii guddaa qaba. Nuyi bakka isaa buunee
bakka isaa buunee garmaaman fardaan beekamuu qabna. Fardi kabaja guddaa qaba. Manatti irree galee gorboo fardaa jedhama. Kophaatti ijaarama. Fincaan irree akka irra hin ciisne boolla qofforaniit gubbaasaa muka daraddaranii akka inni irra hin ciisne fincaa sun boolla tanitti gadi ba'a. Akkasitti jira. Barsiisaa jirra. Sirriitti barsiisaa jiru. Naannoon kuni sirriitti farda yaabbitti kan beekaman naannoon kuni jechuun barbaada. Farda isaa Oromoon akka dhala isaatti kan inni ilaalu ittiinis waamama jenneerra. Mee gumaan fardaa immoo akkami? Seerri isaa maal fakkaata? Oromoon farda gaafa fardi du'e akka namni du'eetti ilaala. Boolla qofforeet bullukoodhaan awwaala. Bullukoodhaan awwaalama bineensi nyaatu. Kaleessa jabduu ittiin hojjetee waraana deemet mirgaan gale. Kaleessa oo namni du'u ittiin mirga isaa himeet sirriitti iddoo garaa isaa ga'eeni harrumallee oo namni du'e isaan mirga himnaa sargii isaan deemnaa isaan bareennaa hiyya ittiin mirmatu waraana ittiin naqu waaqa kadhateet irraa argata farda loggomanii laga buusanii dubara buqqee duudaa qabsiisanii kadhatanii namni fayya. Namni gaanga irraa lafa dhee nooffaluu hin du'aa jedha Oromoon. Namni fardarraa lafa dhee hin ooffala hin fayyaa siyaa maaru jedha fardi siyaa fayyisu jedha eebba qabaa jedha. Kanaaf gumaan isaa namaa ol ta'e farda. Eebbaan jalqabne eebbaan nu goolaba. Na ooffalcha. Iyyaaf qalbii irraa naan bisaa. Kan nagaan nu oolchi nagaan nu haa bulchu. Daagii sababii nu haa oolchu. Waaqayyo Rabbi nama borus walitti dhufu nu haa godhu. Warra farda yaabbiidhaa manaa ba'e kana Waaqayyo nagaan isaan haa galchu. Dirree nagaatitti isaan haa galchu. Farda isaanis irra isaan haa bulchu. Waaqni nagaan nu oolchi nagaan nu haa bulchu. Biyya nagaan nu haa bulchu. Sooreen nu haa roobu. Rooba caaman nu haa fidu. Guddaan nu haa bulu. Xinnaan nu haa guddatu. Awwallaalee haa beeku. Beekan nu haa bulu. Keechummaan as dhufes kun baddaa gaaraa beekan dhufe kun qe'ee nagaatti haa galu. Karaan dugdaan daakkoo haa ta'uufi hamtuun isaan hin argini. Qeerroof qarreen as ga'e kun immoo fardi isaas isaanis qe'ee nagaatitti haa galani. Abbootiin gadaa haadholiin siinqee gareen immoo fardeenii asii bitaaf mirgaan argaman kun hundumti keessan nu kabajanii asitti ayyaana bareedaa akkasii isin faana akka dabarsinuuf carraa kanaan bakka kanatti waan argamtaniif ulfaadhaa kabajamaa ayyaanni ayyaana nagaa ayyaana gammachuu isiniif haa ta'u. Kabajamtoota daawwattoota keenya ayyaana cuuphaa sababeeffachuudhaan godina Shawaa Lixaa jiree ganda dhaamottuutti argamuudhaan gugsii fardaa maal akka fakkaatu simbiraan geenyetiin kan jirru qophicha dursuudhaan guddataa jamaa lalisee kaffaaloo egaa si waliin turii taasisneetiin kan jirru irra deebiidhaan ayyaanni ayyaana milkii ayyaana nagaa isiniif haa ta'u.